Hayyee jaallatamoo maatii Laayifaak baga nagaan dhuftanii. Viidiyoo har'aatiin ammoo faalaasiis of wiik indaakshin mata duree jedhu walii wajjin itti fufnee baranna jechuudha. Mata dureen kun gosoota faalaasii afran keessaa isa tokkodha. Kanaaf faalaasiis of wiik indaakshinii jalatti ramadaman ariifannee walii wajjin ilaaluu yaallaa jechuudha. Isa duraa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akka hin irraanfatamne. Akkasuma viidiyoon kun hiriyoota keessan akka qaqqabuuf sheer godha. Gara barnootaatti haa dabarru. Fallacies of weak induction failed to give enough evidence to conclusion to support the connection between premise and the conclusion. Gabaabumatti fallacies of weak inductioniin kun maaldha yoo jettanii ragaa gahaa ta'e dhiyeessuu hin danda'u jechuudha. Konkluuziniidhaaf ragaan pirimisii irratti dhiyaatu gahaa miti jechuudha. Inni jalqabarra jiru appeal to unqualified authority argumentum ad vericandium isa jedhudha jechuudha. Appeal to unqualified authority kun maaldha? Committed when the argument from cited authority or witness lacks credibility. Argumentum ad vericandium inni jedhu kun maaldha? Namni tokko waan hubannoo isaa hin qabne gaafa haasa'u. Ragaan dhiyaate suni ragaa nama hubannoo isaa hin qabne irraa gaafa ta'u jechuudha. Fakkeenyaan gaafa isin ibsu, for example, Dr. Paul, a famous engineer in Ethiopia, said that Ethiopian economic policy is not good. Injiinarri beekamaa biyya Itoophiyaa Dr. Paawulos jedhamu qajeelfamni ikoonoomii biyya Itoophiyaa gaarii akka hin taane dubbatee jedha. Namichi kun injiinariidha, waa'ee ikoonoomii haasaa jira. Kanaaf ragaan kun ragaa gahaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Yaada isaa kana amannee fudhachuuf. Unqualified authority namni tokko waan barnoota isaa hin qabne waan isa hin ilaallanne gaafa haasa'u jechuudha gabaabumatti. Inni lammaffaa jiru appeal to ignorance. Argumentum ad ignorantium. An argument is true because it has not been proved false or false because it has not been proved true. Kun immoo appeal to ignorance kun maaldha? Sababa qoratamee hin mirkanoofneef sobadha jechuu yookiin sababa qoratamee hin mirkanoofneef dhugaadha jechuu. Fakkeenyaaf people have been trying for centuries to provide conclusive evidence for the claims of God, and no one has ever succeeded. Therefore, we must conclude that it is a lot of nonsense. Maal jedha fakkeenyi kuni? Namoonni jaarraa hedduudhaa fi waaqni jiraachuusaa qorachaa jiru. Garuu hammarraatti ragaa qabatamaa namni dhiyeessu waan hin jirree fi sobadha waaqni hin jiru jedha. Kanaaf waan qoratamee soba yookiin dhugaadha jedhamee bira hin gahamnee fi murtoo tokko fudhachuu. Soba ta'uunsaa waan hin mirkanoofneef soba jechuu, dhugaadha jechuu, dhugaa ta'uunsaa waan hin mirkanoofneef immoo soba jechuu. Appeal to ignorancein kanumadha jechuudha. Inni sadaffaarra jiru hasty generalization. Converse accidentidha. Draws a conclusion about all members of a group from a few selected sample which is not representative of the group. For example, 3 students in our class told me all of them are rich. Therefore, all of our class students are rich jedha. Inni kun immoo maal jedha? Saampilii bakka bu'aa garee sanaa ta'uu hin dandeenye muraasa fudhateetu waan muraasa fudhate sanarratti hundaa'ee hunduma bakka buusee dubbataa jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedhaa? Barattoota kilaasii koo keessaa barattoonni 3 nuti sooressa naan jedhanii. Kanaaf barataan kilaasii koo jiru hundinuu sooressaa jedha. Barataan 3 qofti waan sooressateef barataan hundi sooressa ta'uu dhiisuu mala. Kanaaf hasty generalizationiin isa kanadha jechuudha. Gabaabumatti fakkeenya biraa fudhattanii sirriitti akkasii galuuf shaakalaa deemuu dandeessu. Inni afuraffaan false cause. X causes Y whereas X probably does not cause Y at all.
xaanii yaadhaaf sababa ta'e jedha false cause'n kun. Garuu immoo xaanii yaadhaaf sababa ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaan during the past 2 months every time that the supporters have worn blue flags in their hair, the basketball team has been defeated. Therefore, to prevent defeats in the future, the supporters should get rid of those blue ribbons. Kun immoo maal jedhaa? Ji'oota lamaan darbanii keessaa jedha. Deeggartoonni uffannaa cuquliisa uffatanii jedha. Waan alaabaa cuquliisa ofirraa qabu wayii uffatanii mataa isaaniitti deeggartoonni baaskeetboolii jechuudha. Sana booda gareen baaskeetboolii sun immoo hin mo'ame. Sababni inni mo'ameef sababa isaan uffannaa cuquliisa mataa isaanii irratti uffatanidha. Kanaafuu kilabni sun akka mo'u yoo barbaadame uffata cuquliisa kana ofirraa baasuu qabu. Tasayyuu sababa ta'uu hin danda'u jechuudha kun. Maaliif kilabni sun kan inni mo'ame sababa tapha sanaa haala gaariidhaan taphachuu dhiiseef ta'uu danda'a. Sababni isaa garuu sababa deeggartoonni uffata cuquliisa uffataniif tasumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababa sobaa jechuudha false cause'n kun silumayyuu. False cause kana jala gosoota sadiitu jira. Inni jalqabarra jiru post hoc ergo propter hoc kan jedhudha. After this, therefore, on account of this, the first event causes the second. Taatee jalqaba ta'eetu isa lammaffaa irratti ta'eef sababa ta'ee jedha. Inni A irra jiru kun. Example, a black cat crossed my path and later I tripped and sprained my ankle. It must be that black cats really are bad luck. Kun immoo maal jedhaa? Adurreen gurraattiin fuula koo dura qaxxaamurte sana booda gufadhee enkiliin koo kunii na meelatee jedha namichi kun. Kanaafiyyuu adurree gurraattiin carraa gadhee qabdi jechuudha. Kun hawaasa keenya keessa bal'inaanidha jechuudha. Isaan akkas akkasii kan inni mul'atu. Garuu adurreen fuula isaa dura darbuu fi namichi kun gufatee kufuu maaltu walitti fida? Sababa sobaa jechuudha. Sababa adurree na dura dabarteefan gufadhee. Yaada na dura darbuun adurree akkan gufadhu sababa ta'e jechaa jira jechuudha karaa biraa. Inni B irra jiru non causa pro causa. Not the cause for the cause. Committed when what is taken to be the cause of something is not really the cause at all. Inni kun immoo fakkeenyi isaa maal jedhaa? Many books published in this week. Also many crimes occurred in this week. So we must stop publishing many books to decrease crime. Kun immoo maal jedhaa? Torban kana keessaa kitaabota hedduutu maxxanfamee jedha. Akkasumallee yakkoota hedduutu raawwatamee jedha. Kanaafiyyuu yakkoonni hedduun akka hin raawwatamne gochuuf kitaaba baay'ee oomishuu yookaan maxxansuurraa of qusachuu qabna. What does it mean? Yaaduma namaan fudhatamne wayiidha jechuudha gaafa ilaalamu. Sababa kitaabni baay'een torban kana keessa oomishameef yakki baay'een dalagame jechuun hin danda'amu. Kanaafuu kun yaadi akkasii faalaasiidha jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyi lammaffaarra jiru the salary of successful coaches are $2,000. Therefore, if we pay $2,000 to Tedros, he will become one of a successful coach. Kun immoo maal jedhaa? Koochiiwwan yookaan leenjistoonni milkaa'oonii jedha. Miindaan isaanii $2,000. Kanaaf nutis Teodroosiif $2,000 yoo kafallee Teodroosii leenjisaa cimaa yookaan leenjisaa successfulii ta'a jedha. Kanaaf kun faalaasiidha jechuudha yaadni akkasii. Sababa cimaa ta'eef miindaan isaa dabalamaaf malee sababa miindaan isaa dabalameef cimaa hin ta'u jechuudha. Inni sadaffaarra jiru oversimplified cause. The arguer selects one sole cause from many causes.
Example, the grade of Hawassa University students have been dropping for several years. This is because the teachers didn't done their task properly. Inni kun immoo maal jedhaa? Qabxiin barattoota yuunivarsiitii Hawaasaa gadi bu'aa jira waggoota hedduudhaafi jedha. Gadi bu'aa jira. Sababa kanaa kan ta'e sababa barsiisonni mooraa sanaa gahee isaanii haala gaarii ta'een baachaa hin jirreefi jedha. Inni kun immoo over simplifiedidha jechuudha. Sababni qabxiin barattootaa gadi bu'eef sababa barsiisonni gahee isaanii haalaan baachaa hin jirre qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf sababa barattoonni sun ofii isaanii haala gaariin dubbisaa hin jirreef barnoota isaanii irratti xiyyeeffachaa hin jirreef ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun immoo over simplified cause'dha jechuudha. Inni shanaffaarra jiru slippery slope. The fallacy of slippery slope is a variety of the false cause fallacy. It occurs when the conclusion of an argument rests upon an assumed chain reaction and there is not sufficient reason to think that the chain reaction will actually take place. Inni kun immoo slippery slopein kun maalidha? Gochaawwan walitti hidhuudha jechuudha. Gochi inni kun sababa ta'eef inni kun ta'e, inni kun waan ta'eef inni kun ta'e jedhanii taateewwan walitti hidhuu jechuudha. Fakkeenyaan gaafan isin ibsu immediate steps should be taken to outlaw pornography once and for all. The continued manufacture and sale of pornographic material will almost certainly lead to an increase in sex-related crimes such as rape and incest. This in turn will gradually erode the moral fabric of society and result in an increase in crimes of all sorts. Inni kun immoo maal jedhaa? Murtoon hatattamaa viidiyoo poornoogiraafii hojjetamu irratti fudhatamuu qaba. Sababni isaa poornoogiraafiin akkuma hojjetamaa deemu sammuu namootaa irratti dhiibbaa geggeessee jedha. Yakkoonni garaagaraa sababa kanaan akka isaan raawwataman gochaa jira. Adeemsa keessa kuni nama lafarraa fixuu danda'a yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kun immoo slippery slopeidha jechuudha. Maaliifii sababuma tokkoon ta'e wanti hundi isaa jechuudha. Fakkeenya kan biraatiin gaafa isin ibsu sababa maatiriikii kufteef mana bunaa seentee hojjechuu jalqabde. Erga achi seentee immoo HIVdhaan qabamte. Erga HIVdhaan qabamte immoo hin duute. Kanaafiyyuu sababni isaa maatiriikii kufuu isheedha yoo jedhame amma kuni faalaasiidha jechuudha. Faalaasii ta'a jechuudha. Inni ja'affaarra jiru weak analogy. Conclusion depends on the existence of similarity between two things or situations committed when the analogy is not strong enough to support the conclusion. Inni kun immoo wal fakkeenya wantootaa irratti kan uumamudha jechuudha faalaasiin weak analogy kun. Fakkeenyaaf maal jedhaa? Aaf ba'anii waan wal fakkaataa tokko yoo qabaatanii waan wal fakkaataa kan biraas ni qabu jedha jechuudha conclusioniinsa. Fakkeenyaaf Caalaa fi iddoo isaanii kophee oolistaarii wal fakkaataa qabu jedha. Kanaafiyyuu Caalaa fi iddoo isaanii surree jiinsii gurraacha wal fakkaataas qabu jedha akkasumatti. Sababa kophee wal fakkaataa qabaniif surree wal fakkaataas qabu jedha. Kun faalaasiidha jechuudha. Fakkeenya asirra jiru tokko akkas jedha. The flow of electricity through a wire is similar to the flow of water through a tube. Obviously, a large diameter tube will carry a great flow of water than a pipe of small diameter. Therefore, a large diameter wire should carry a greater flow of electricity than a small diameter water. Kun immoo maal jedhaa? Yaa'insi elektiriikii shiboo keessa ta'uu fi yaa'insi bishaanii ujummoo bishaanii keessa ta'uu wal fakkaataa jedha.
akkuma bishaan ujummoo bal'aa keessaa bishaanni baay'ee yaa'ee ujummoo dhiphoo keessa immoo bishaanni xiqqoon yaa'uu jedha. Shiboo yookaan kirrii furdaa keessa elektiriikiin yaa'uu fi kirrii yookaan shiboo qal'aa keessa elektiriikiin yaa'uu wal caalaa jedha. Kun amma faalaasiidha jechuudha. Wal fakkeenya bishaaniif elektiriikii akkasitti fudhatee ibsuunsaa faalaasiidha jechuudha. Kan bishaanii dhugaa yoo ta'e iyyuu kan elektiriikii dhugaa miti jechuudha. Gosoota informaal faalaasii keessaa inni itti aanu inni sadaffaan faalaasiis of pirisaamshiniidha jechuudha. Faalaasiis of pirisaamshinii itti fufnee ilaallaa. Namoonni sabiskiraayib hin godhin jirtan amma yoonaa sabiskiraayib gochuun akka hin dagatamne. The fallacy of presumption premises are unacceptable. A fallacy contains tricky or confusing expression to cancelling the wrong assumption. In such flawed reasoning, the conclusion rests upon certain assumptions not explicitly stated in the premises. It includes begging the question, complex question, false dichotomy, and suppressed evidence. Fallacies of presumption keessaa inni jalqabarra jiru begging the questionidha jechuudha. Petitio principii involve circular reasoning instead of proving or providing a concrete evidence for the truth of the conclusion. Inni kun immoo yaada ofirra naannoo wayii waa mirkaneessuu yookaan proof gochuuf deema osoo hin taane yaada ofirra naannoo wayii. Fakkeenyaaf gaaffiin tokko jira. Hanqaaquu moo hindaaqqoo hangafa gaaffiin jedhu tokko. Hanqaaquudhaa yooti jettee deebistee hanqaaquu eenyutu hanqaaqee siin jedhama. Hindaaqqoodhaa jettee yooti deebiste immoo hindaaqqoon maal keessaa baatii siin jedhama. Yaada akkasii jechuudha. Consider indicators like belief which shows presumption or assumption. Fakkeenyaaf assumptioniidha jechuudha. Fallacies of presumptioniin kuni yeroo baay'ee isaa assume assumptionii irrattidha jechuudha kan inni xiyyeeffatu. Fakkeenya I believe the prime minister is telling the truth. Since he says he is telling the truth, kun immoo maal jedhaa? Prime ministeerri muummee dhugaa dubbachaa jira jedha. Sababni isaa dhugaan dubbachaa jira waan jedheefi akka inni dhugaa dubbachaa jiru nan amanaa jedha. Ministeerri muummeen dhugaa dubbachaa jira. Akkamiin barte? Dhugaan dubbachaa jira jedhee sumatu. Yaada ofirra naannoo jechuudha waa proof ta'uu kan hin dandeenye. Inni itti aanu inni lammaffaarra jiru complex questionidha jechuudha. Loaded questions. Committed when two or more questions are asked in the guise of single question and a single answer is then given to both of them. Inni kun immoo al takkaatti gaaffii lama sadii si gaafataa jechuudha. Gaaffiima tokkodha garuu eeyyee yookaan lakki jettee deebisuu kan itti hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf have you stopped cheating on exams? Yeroo qormaataa hatuu dhiisteettaa jedha amma gaaffiin kun. Eeyyee yoo jette hataa turte jechuudha kanaan dura. Lakkii yoo jette immoo ammayyuu hataa jirtaa jechuudha. Kanaaf gaaffiin akkasii kuni yes or no jettee waan deebisuu dandeessu wayii miti jechuudha. Where did you hide the marijuana you were smoking? Marijuana xuuxaa turte eessa dhoksitee jedha kun immoo. Kanas gaaffii haala salphaadhaan deebi'uu danda'u miti jechuudha. Gaaffii haala salphaadhaan deebi'uu danda'u miti. Inni sadaffaa false dichotomy. Either or fallacy jedhama jechuudha inni kun immoo.
False dichotomy kun immoo committed with either or disjunctive or black and white thinking or false dilemma jedhama jechuudha faalaasiin kun. Faalaasii kana keessatti filannoo lama duwwaasii kennaa jechuudha. Filannoo lama qofa qabda. Fakkeenyaaf either you buy only Ethiopian made products or you don't deserve to be called a loyal Ethiopian. Yesterday you bought a new Toyota. It is therefore clear that you don't deserve to be called a loyal Ethiopian. Kun immoo maal jedhaa? Meeshaalee Itoophiyaa keessatti hojjetaman qofa bitachuu qabdaa jedha. Kanarraa alaa ati lammii biyya isaaf amanamuu yookaan lammii biyya isaa jaallatu miti. Kaleessa immoo Tiyootaa bitattee turte. Tiyootaan immoo oomisha biyya keessatti oomishamu miti waan ta'eef ati lammii biyya isaa jaallatu miti jechaadha namichi kun. Kanaaf faalaasiidha jechuudha amma kun. Dirqama meeshaa biyya keessatti oomishame qofa bitachuu qabda jechuun hin danda'amu. Sababni isaa meeshaan ani jaalladhu yookaan barbaadu tokko biyya keessatti kan oomishamu miti. Ala qofa jira yoo ta'e ani biyya koon jaalladhu jechuudha. Akkas jechuu miti. Kanaaf faalaasii ta'a jechuudha. False dichotomy filannoo lama qofa isa sii kennuudha jechuudha. Afuraffaarra kan jiru suppressed evidence. Omitted some vital evidence. Suppressed evidence is committed when an argument ignores some important piece of evidence that overweighs the presented evidence. Inni kun immoo suppressed evidence kuni odeeffannoon barbaachisaan tokko dhokatee inni hin barbaachisne qofti gaafa namatti himamu namaaf kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf Hawassa University is the best university in Ethiopia because it has fat and tall teachers. Yuunivarsiitiin Hawaasaa jedha. Yuunivarsiitii baay'ee gaariidha jechuudha jedha. Yuunivarsiitii hundarra yuunivarsiitii isa beestii ta'edha jedha. Sababni isaa barsiisota fufurdoo fi dhedheeroo ta'an sababa qabuufi jedha. Amma odeeffannoon barbaachisaan tokko nu dhokateera. Yuunivarsiitii kana gaarii jechisiisuuf barsiisaansaa furdaa ta'uu fi dheeraa ta'uun qofti gahaa miti. Yuunivarsiitii tokko gaariidha kan jechisiisu barsiisaa dhedheeraa fi barsiisaa fufurdaa ta'e qabaachuu isaa miti jechuudha. Kanaaf ragaa wayii nu dhoksee ragaa kan biraa kan nun fayyadne wayii nuu laachaa jira jechuudha. During the past 50 years, Poland has enjoyed a low standard of living. Therefore, Poland will probably have a low standard of living for the next 50 years. Kun immoo maal jedhaa? Waggoota 50 darbanitti jedha. Poolaandiin sadarkaa jireenyaa gadaanaa qabdi ture. Kanaaf iyyuu Poolaandiin gara fuulduraattis waggoota 50f sadarkaa jireenyaa gadaanaa qabaattii jedha. Amma kun odeeffannoo barbaachisu nu dhokseetu odeeffannoo kan biraa qofa nuu kennee jechuudha. Waggaa 50 darbaniif Poolaand sadarkaan jireenya ishee gadaanaa ture ta'uu danda'a. Garuu har'a maalirra akka isheen jirtu odeeffannoon nuu kenname hin jiru jechuudha. Gara fuula duraatti waggaa 50 fuula duraa dhufaniif sadarkaan jireenya ishee gadaanaa ta'a jedhe odeeffannoo jedhu qofa nuu kennan. Kanaaf sadarkaa har'aatti maalirra akka isheen jirtu wanti ibsu kan nuu kenname hin jiru jechuudha. Gosoota faalaasii keessaa inni itti aanu informaal faalaasii keessaa jechuudha. Fallacy of linguistics, misuse of language dha jechuudha. Misuse of language yookaan linguistikiin kun immoo gosoota lamatu jira. Inni jalqabaa fallacy of ambiguity dha. Fallacies employ unclear or equivocal terms or propositions so that it becomes impossible to grasp a precise sense of what is being argued for. Ambiguity jala ni tokko equivocation dha jechuudha. Equivocation kun immoo occurs when the conclusion of an argument depends on the fact that a word or phrase is used, either
explicitly or implicitly into different senses, meanings in the argument. Inni kun immoo jecha yookaan gaaleetu fayyadamame hima tokko keessatti, jechi sun immoo hiikaa lamaaf isaa ol qabaachuu danda'a. Sababa hiika jecha sanaa irratti hundaa'uudhaan dogoggorri gaafa uumamudha jechuudha faalaasiin equivocationii kun. Example, mother is love jedha. Love is blind. Therefore mother is blind jedha. Haati jaalala. Jaalalli jaamaadha. Kanaafuu haati jaamaadha jedha. As keessatti dogoggorri jiru dogoggora maalidha? Jecha love jedhamu kanatu dogoggora hubatamee jira jechuudha. Example lammaffaa. Any law can be repealed by the legislative authority, but the law of gravity is a law. Therefore, the law of gravity can be repealed by the legislative authority. Kun immoo maal jedha? Seerri kamiyyuu warra seera tumuunii qaama seera tumuun fooyya'uu danda'a jedha. Giraaviitiinis seerri giraaviitiis seerumadha. Kanaafiyyuu innis qaama seera tumuun sirrachuu danda'a jedha. As keessatti immoo loowuu kanatu dogoggora hubatamee jechuudha. Dogoggora wordiiti jechuudha. The word is used in two different senses. Ambiguous statutory law, natural law dha. Inni lammaffaarra jiru amfibooliidha jechuudha. Grammatical and punctuation error occurs when the arguer misinterprets an ambiguous statement and then draws a conclusion based on this faulty interpretation. The ambiguity usually arises from a mistake in grammar or punctuation, a missing comma, a dangling modifier, an ambiguous antecedent of a pronoun, or some other careless arrangement of words. Inni kun immoo maalidha? Sirna tuqaalee faarratti gaafa dogoggorri uumamu. Koomaan yookaan qoodduun bakka galuu qabu dhiisee iddoo biraa gaafa galuu hiika biraa itti kennisiisaa jechuudha jecha sanatti, hima sanatti. Inni kun immoo amfibooliidha jechuudha. Fakkeenyaaf Beza told Almaz that she had made a mistake. It follows that comma missed here. Beza has at least the courage to admit his own mistakes jedha. Inni kun dogoggora tuqaadha, qoodduudha jechuudha. Koomaatu hin jiru. Koomaatu hin jiru. X stated in his will, I live, watch and back to Y at Z. So we conclude that watch is given for X and back to Z. Inni kun dogoggoruma sirna tuqaalee irrattidha jechuudha kan inni hundaa'u. Fallacies of grammatical analogy. Gosoota informal fallacy keessaa isa tokkodha kunis. The first one is composition. Conversely, fallacy part 2 whole. Inni kun immoo miseensarraa gara guutummaatti jechuun paartikulaarii irraa gara jeneraaliitti fiduu jechuudha. Fakkeenyaaf, since the parts have a certain attribute, the whole also has that attribute. Fakkeenyaan gaafa ibsinu, each player on this basketball team is an excellent athlete. Therefore, the team as a whole is excellent. Miseensi garee kanaa tokko tokkoon isaanii cimoo waan ta'aniif gareen kunis cimaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf atileetota biyya Itoophiyaa keessaa Qananiisaa Baqqalaatu cimaadha yoo ta'e, sababa Qananiisaan cimaa ta'eef, sababa Daraartuu Tulluu cimtuu taateef, atileetonni biyya Itoophiyaa guutummaan iyyuu cimoodha yoo jenne kompoozishiniidha jechuudha. Tokko tokko isaaniirraa gara waliigalaatti fidu.
tokko tokkorraa gara waliigalaatti. Inni itti aanu division. The exact reverse of composition dha jechuudha inni kun immoo. Fakkeenyaaf waliigalarraa gara tokko tokkootti jechuudha. Waliigalarraa gara tokko tokkootti. Fakkeenyaaf salt is a non-poisonous compound. Therefore, its component elements sodium and chlorine are non-poisonous jedha. Ashaboon sodium chloride ni jechuudha. Ashaboon sodiumii fi chlorine irraati kan inni hojjetamu. Ashaboon summaawwaa miti jedha. Waliigalli isaa sun summaawwaa miti jedha. Kanaaf iyyuu jedha soodiyemiinis kilooriiniinis memberii isaati miti kompoonentii isaati. Jarris non poisonousdha jedha. Akkas jechuun waliigalarraa from the whole to partyidha jechuudha. Waliigalarraa gara qeenxeetti. Danuurraa gara qeenxeetti jechuudha. I think isiniif galeera jedheeman abdadha. Viidiyoon keenya walumaa gala kana fakkaata. Faalaasii ani yeroo gabaabaa fayyadameen isin ibsuu yaale isin immoo irra deebitanii yoo dubbistan isin gargaara jedhee yaada. Viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.